Akkam jirta. Barataan afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hin dandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiyeessu gara Essential English Conversation baga nagaan dhufte. Ani ammayyuudha. Kutaa kana keessatti eessarraa akka dhufte akkaataa itti dubbattu ni baratta. Namoonni lama eessarraa akka dhufan akkaataa itti wal gaafatan caqasi. Hi David, where are you from? I'm from London. How about you? I'm from Manchester. Yoo hubachuuf si rakkise hin yaaddeen shaakaluuf akkasii gargaaru haasawicha addaan qoodna. Dubartiin jalqabaa where are you from? Eessarraa dhufte jettee gaafatte. Gaalicha caqasiitii irra deebii. Where are you from? Namni ni lammaffaa I'm from London. Ani London irraatii jedhe. Atis I'm from ani bakka kasirraati jechuun bakka irraa dhuftetti dabale. Kana biyyootaaf, naannoleef, magaalawwaniif akkasumas magaalaa xiqqoof fayyadamuu dandeessa. Gaalicha caqasiitii irra deebii. I'm from London. Ittaan sun gaaffii wal fakkaataa dubartii jalqabaa san gaafate. Namni kan biraa gaaffii wal fakkaataaf deebii akkasiif kenne yoo barbaadde, how about you? Ati hoo jechuu dandeessa. Haala wal fakkaatuun gaaffiidhuma sana andayyuu atoo jechuun gaafachuunis danda'ama. Gaalicha caqasiitii irra deebii. How about you? And you? Kan jalqaba dubbatte Manchester irraati. Kanaaf I'm from Manchester. Ani Manchester irraati jette. Gaalicha caqasiitii irra deebii. I'm from Manchester. Gaariidha. Amma immoo namoonni garaa garaa eessaa akka dhufan wayita wal gaafatan isatti jette waliin wal bira qabii mirkaneessi. Hi Mark, where are you from? I'm from Liverpool. How about you? I'm from Birmingham. Hi Claire, where are you from? I'm from London. And you? I'm from Brighton. Tole, kana irra deebinee haa yaallu. Himoota afaan Ingilizii caqasiitii irra deebii. Hi David, where are you from? I'm from London. How about you? I'm from Manchester. Hi David, where are you from? I'm from London. How about you? I'm from Manchester. Gaariidha. Hangam afaan Ingilizii akka yaadattu haa ilaallu. Himoota afaan Oromootiin caqasiitii afaan Ingiliziitiin maal akka ta'an dubbadhu. Hayya David, ati eessarraati? Hi David, where are you from? Ani London irraan dhufe. I'm from London. Ati hoo? How about you? Ani Manchester irraati. I'm from Manchester. Gaariidha. Amma haasawa guutuu dabalii caqasi. Hi David, where are you from? I'm from London. How about you? I'm from Manchester. Dansa. Amma eessarraa akka taatee fi namoonni biroos eessarraa akka ta'an afaan Ingiliziitiin gaafachuu dandeessa. Hanga ammaatti waan baratte yaadadhuuti shaakali. Hiriyaa barbaadiitti afaan Ingiliziitiin eessarraa akka ta'e gaafachuudhaan shaakali. Qophiiwwan Essential English Conversation dabalataaf yeroo ta'an walitti deebina. Nagaatti.